kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba. Kunoo har'a seenaa goota keenya kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin gara keessaniitti deebinee jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya kan kabajaa ta'a. Ganda xiqqoo Oromiyaa magaalaa Amboo keessa bara 1986 mucaan maqaan isaa Haacaaluu Hundeessaa jedhamu dhalate. Nama qalbii guutuu qabuu fi rakkoo uummata isaa arguurraan kan ka'e onnee ibiddaan bobeetti qabaachuudhaan guddate. Akkasumas immoo saba yeroo dheeraadhaaf haqaa fi bilisummaa dhabe afaan isaallee akka hin dhagahamne godhame saba Oromoo keessaa kan dhalatedha. Haacaaluun mucaa xiqqoo yeroo turetti loon maatii isaa tiksaa ture. Garuu tiksaa yeroo turetti jiruu fuuldura mataasaa qofa osoo hin taane kan inni jijjiiruuf hojjetu jiruu uummata isaas dabalata. Abdiin isaa guddaa ture. Keessumattuu eenyummaa saba Oromoo ol qabuu fi walabummaa biyya abbaa isaa deebisuuf nama tattaafatu ture. Maarree yeroo sanatti sirboota garagaraa kan gurraaf bareeduma qaban ofiif sirbuun guyyaa isaa dabarsa. Yeroo tokko saba gargaarsa isaa hawwatu sanaa fi uummata hunda sagaleen isaa kun akka raasuu danda'u hin beeku ture. Jaalalli Haacaaluun muuziqaa irratti qabu daran jabaachaa dhufe. Garuu daandiin irra deemu salphaan turre. Umriin isaa 17 yommuu ta'u mootummaa mormuudhaan hiriira nagaa irratti hirmaate jedhamuun waggaa 5 hidhamuun dararame. Mana hidhaa qabbanaawaa fi hin mararfanne sana keessatti sagalee isaatiin qalbii tasgabbeeffate. Haacaaluun sirboota bilisummaa, mormii fi jaalala uummata isaatiif yommuu hidhaa keessa jiru barreesseef. Yeroo kana keessadha muuziqaan isaa meeshaa itti fayyadamuu danda'u ta'uusaa kan inni hubate. Kan humna walitti bu'insaa osoo hin taane dhugaa, abdii fi tokkummaa ittiin labsu ta'eef. Yeroo Haacaaluun mana hidhaatii hiikamu sagaleen isaa caalaatti guddachaa deeme. Itoophiyaa guutuu keessatti sirbuu isaa jalqabe. Sirboonni isaa immoo uummata Oromoo biratti faaruu mormii ta'aniiru. Sirboota isaa gurguddoo maalan jiraa fi jirra biyya keessatti dachaan jaalatamummaa argatani. Walaloowwan sirboota isaa qalbii miiliyoonotaa tuqeera. Garuu sirbi Haacaaluu mirga Oromoo qofaaf hin turre kan isaan lallaban jaalala, tokkummaa fi waliigaltee hundumaa malee. Akkasumas warra irraanfatamaniif, kan cunqurfamaniif, kan irree hin qabneef hundaaf sirbe. Maarree sirboonni isaa warra sagalee hin qabneef sagalee, yeroo dukkanaa fi biyya wal qoqqoodde kana keessatti ifa abdii ta'eefiira.
beekamtii Haacaaluu waliin balaan dhufe. Sirboonni isaa warra aangoo irra jiran biratti akka sodaachisaatti ilaalama. Sirboonni isaa dhaamsa mormii fi jijjiiramaa qaban hunduma biratti simatamummaan qaban. Haacaaluun balaa itti guddataa jiru kana keessatti osoo hin sodaanne cal'isuuf hin dirqamne. Inni waan isa baasisu ni beeka ture. Garuu jaalalli inni uummata isaaf qabuu fi amantaan cimaa haqaaf falmuu qabu daran kutatee akka inni fiigu godhe. Guyyaan waxabajjii 29 2020 wanti raajii namni hiyyaanni uumame Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessatti qawween ajjeefame. Duuti isaa Itoophiyaa guutuu hidda jalaa raase. Haacaaluu Hundeessaa ni dhabame. Garuu lubbuun isaa Ranumte tabatu waranata surrejil baranumte tabatu waranata roroke ofiti dufte tabatu tatafatan nabatu tatafatan goyartu namanyarte mansatani lalu nyarado watu male akashi namu nyare biye ngachisu male yo sartu rana ni gafa soda tamani
abuko akkanatti seete Yahabaye, abuko absaa ta'uuni Yahabaye, abuko ala bulaniiti Yahabaye, abuko qorra dhuganiiti Yahabaye, abuko beela sobsaniiti Yahabaye, abuko dheebu sobsaniiti Yahabaye, abuko qabsuun qosaa miti Yahabaye, abuko yoon fakkeessaa taati egaa sinangala sinangala gaatuumamni shaggari gaatuumamni shaggari galatuma Ayye ifa manaa godhaa aninnaan jabbiloota tiksuun nayyaadha dannaa sana teeppiillee qabnu mana keenya reediyoo hundeessaa biteenin abbaa kiyya dhagaa ture wayin sedaa mataana laatti nagorii amsa kiyyas barii samarraa barri badeessaaf gadamsoo jiree gubbaa marii salaama jedhee isa dhugaa rabbii fani abjuunatti fakkaata nama kana faana waltajjii tokko irra dhaabbadhee perform gochuu kootii fi kabajaanan as waltajjiitti saffeera weellisaa beekamaaf jaalatamaa abbaa keenya Adam Haru